خلاص قال ما تيسا كنجتي من أنيس قا وأنا ما تها برنتان أنيس قا نمت لك على أنقوا نيجر جرا أكسي كاني من أنيس قينيا سامان تنا تخين ساقنا لكن أجل جلسيتي تسني كانان تو ما عرفني قولني تايو تاني لنا مرتين بيك هاسون قدر جرا أيه أتنم كل ما تلقوا تيسو تجارين جرو بابا بابا نتيجة أيه أكني ولو بابا أكم تكلم كاني جانا يتر دوغا نما بيخدي ما بريتي تيتي سما غاكما بيرر گئی سولا मैं लासों का कबाका मिताऊं कर रहे थे खाना रते ले बेक मीडिया रते ले दुबच्चों पर बाजना साव सनी है खाना रखों का सिर्फ तुल मरीरा थी अच्छु बड़े ने खाना संजीतु है संजीतु रहा नमनी बिराले नाउजी जिला वाड़ा अस्मती से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अशमा हरकफुने हरदे फतोका खेन्या जिलजितु काली नमा अरन तनगा वीडियो जगह ऑनेस नी असत्य दियाने जिर्रा उम्मत खेन्या माल कवतनी दियातन जेचुं कैसने ले वन नोले अकुमा तनदरा कुबा कब्दनिती वाय आने जलरा वाय ने ओफा जिरु दुतका शुरुका बुद्धारा राबे मनसा खेसत्य दुतका बुल्तीन सातिलेन दिगमते hatta ini stabiratiin fuulaji sanirratti duta kaga wani deemaa jiru bakka ummata keenya haati mana aane jaalalaatiilleen arraantana mana gagaa tuppiitiin mamanitti argamaa jiru kuni akkamitti as dhuftan jechuun keessanillee waan doolleef tana duresillee viidiyoo takka magadaa bira jiru tajattu martee jirtee viidiyoo sanillee wani isin irraa dhaabbattee marte gaa asitti immoo haa argamne bakka isin jirtu san bakka ammaan tanasii obboleessii tola oroo show inillee asitti argama keessummaan keenya kunillee wajjin jirra obboleeyyan kiyya gaa'e dhageetti achiifinne viidiyoo achitti baruun nuuf hin mijjanne akkasitti amma mana gadaa tuppitti argamna sanumaaf gaa hordoftoota keenya waan takka beeksisa isinii godhanneet asitti kan dhiyaanne saniifuu tola oro shoilleen me gara isaatiin isin dabarsa gaay salaamtaa isiniin ja'aniiti innu faana turaan isiniin ja'a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في وردتوتا من جرى جرتو بقى جراتني بقى جرتني كأنا كيني خني سناغو يجا أنا يرو يطول مالف عصا واي والدبدي دي في خناس بيت واي ثاني خنا دبل جماعة ونين ديسه أما سانغا تكوا هرا خيسات إنك التلفون ما ناتو بدو مالف وان ديموس نمان أرجع يعني إتمان دي مالف مالانجاني في الرالانوس بريد يا زمجوتو كان نقول يا واي ثاني أنا ندوف نيجولا أما دراس نمط ترتي باسابور الرقابي ميجو خطر الرقابي هرا باسابور أزدي أشبودا وان أمر فينا أول إليس والكبتة فقما بيساني توني ربي أطول شويني رب ما كايجا anga kana ma kotti wani jawle heddu hinkabu garu amma dubu majaba teetu haalli o wanis dufe innis du taratti yo tana katsatti ga nama gamma kuma sitin tumani beita sama ma mali ankaro ma khayran intayni kharabilati ka akma rabbi wa bishar rabbi wa basaru dunya tumani se garu amma ran tana ga jabate tumani satille dawale abo isin ran fakka tumani fakka bale salle so godun tayin akuma amba akuma nama tokkotti itti dawale isatti aboga wani rajul tukun sirri miti haramale jirta shaytan firana do bale sai yeni itti dawale isille bilbile najla khasu de malif durwa nadar bite gabatora natti sinde bine waye khajر lenda banne qabri teter lenda punan jette chu isin tamana bilate so sababu masairati ngarre sadda wale aboga kana mananne eg isille argu ba do barbade sumatin dufe male dajeri ga amma isi inni ga yunjuru achiga je isi mana khutta tana ga barbade bakkan nekin ga buachi hure manni salle namatu fara inni mana jira inni mana manni salle namatu fara mana gada jire chu barbade mal jenna ogun isi ma chir hure du injiru ninis manai akasti mana gada anu fezi malif awai lisani hune heddu yejeb dura malif makumman kiya khoisatin dawmini yani halas akanumatin akunuma tokkotti la jure inshallah tumuru masiti la yeti tilise takanati amma tanamedi womun dafu inu kuna bamana kheti timiti ega ani sobbole isma kheti miti ilmu zonolin qabdani mire hay hataw inni waan fadhe jura anaka khijetti akanama tokkotti aballe ni finaz mure fin ko botte romon isin jiddutti yero eddu dubbadu yeti beqa cal jeeta waan isin godu jirtani akka sirri takan hundani narka malif beqatin dise
amma dura waammatee san irratti jechuma namni naan jedhuu fi maaliif ati akka nama tokkotti waan jenna sanumarraayin akka nama cal ammaas akka tokko nama tokkotti wani naagaleetu maan beekaa walitti sin dhiibuu jira amma tumiinsa silaa isa amma deengatti fiddeessa asitti tumiinsa hayyee waan taate namni maal nu jaa taak amma kana bira achi dabre hayyee siidini kun adda baasanii yeroo dheertuu adda taa'uun rakkoodha yoo ni fuudha jee isaa fuudhu maaliif jennaan ta duraatu akka isa goote garte ta ammaa tanaas fidee yoo fuudhe qadirasiiti haa fuudhu dandeenyaan ammoo tarraa ammaarraa wanni si godhu an akka nama tokkotti akka nama waa namaa dhaamee tokkotti jechuudha akka nama tokkotti immoo haraama gabaabaa wanni si jiru fuudhu haa fuudhu dhiisu haa dhiisu mana keetti si deebisa maaliif jennaan manuma kee qarqaran bahin isaa fi isiinis si'achitti woomaati irraa jiraattu jechuudha madduma galii keetiin seenii malee si'achitti alaa if danda'anii carraaqatanii jirannaan har tokkoon illee siin gargaara jee nabdan manuma kee keessaati teenyaan jechuudha ammoo kara biratti manaa beetiin deddeemaa kara siin akkana jaa laalattiin sokkaalaan ta'a achirratti jechuun inni sirra dhaabbadde si gargaaru jiru mana kee keessa teessee rooroo takka takka illee sirraa hin deebisa gama keeyyaan ammoo kasanii asii ala taa'u kan nayyamu amma bulchiitee si deebifna akkam jettaati. Ambar silaalaan deebi'a. Amma waan ati dura harkallee sin darbaddu duraan irratti hartee jirta haarratti qabda. Dhiisi sanumaa miti. Nan deebi'a. Ayyee. Duuba aannan kana dhiisu akkam taane. Mee arraboota harkuma asirra kaa'u ati atummaan bulchiitee keessa gali hin mimmilikini mana kee akkasuma qabdii keessa taa'e. Kan mana kee qabadheen wanta. Ayyee. Akkam na godha. Sa'aa malee natti rifeeti. Ayyee. Dafii baafaddu naan jaabar. Inni. Sa'aa malee natti rifeeti dafii baafaddu naan jaabar. Duuba akkamiin taagirata immoo tanaa hojii eessan dhaqa. Akkamas hin jawaan biraa. Yeen dibsu godha fajaamu immoo sirraa fudha jeemoo beekamu ba'aa nama seefaan kaa'u kanaaf osoo hin ta'in yaanii kaawwan takka takka. Nama kaawwiti kan nama beektaa tite mana isaa mana ati sergoonatti haatee irraa jettee beekuma qabte. Ambar beekaatu maal itti dhiise maaliif har tokkotti isaan ni baani. Ogguusuma mee laalaa maaliif nama kana beekadhu jalqaba laalurra dhuma isaa laaluu wayyeetumaan an dhuumatee saniitiin taa'u jira. Amma akkasitti gaa amma manaan si geenye jechuudha. Amma sababa kanarratti jechuudha. Hanga tokko waan fi arguu jiru gadaaf innillee akka walitti aara qaban. Innillee amma ati mana kana jirtu gadaa bira jirtii jee loluu jira. Gadaa bira jirtii jee dubbachuu jira. Haya amma akka tasaatti immoo dhufee gurbaa kanaan qorop mataa ol godhanii bir gurbaa kana godhe. Haya kasaaraa biraa seen ammaas boroma keebba ammaas intaltee ala jirtii barni dheeruma wal fuunachuu jira malee ni fuudhachuu jira malee. Hayyatumaa abba ammaas hanqa intala inni harka naqatee haadha manaa godhatee mana haadha manaa taatee guluntaadhaan ibiyaa manitti ati dubbachuu qabdu manuma kee keessa taa'u qabde har tokkonis hin sossoyin. Si akkamitti qalaan jette? Baay'ee amma barate amma isaa tokkos ta'ettee amma ogguu mana keetii utaalte isaanii bal'iste ni mun beeku jettame deddeemtuu eessatti hin argee waluun beeknu akka balee namaa jechuu danda'a namni maqaan taane namarra kaaya. Manuma kee keessa teessee ulaate itti qollofattee yoo dalagachuu waannaan teessee hanqara rabbi sirras irratti yoo rabbiin alaaffise siin gargaaranis ati amma dalagumaa fi kanaafuu ni hin deddeeminu wanni biisu godhumma oguutu akka dalagaan fiigattanii carraa qaddatte biyya namaatiin jira. Amma taa'i anaatu hanga rabbiin alaaffise irratti qaba hanga wanni kun achi baatu ammoo manuma kee keessatti akkasii wanni hundi haa ta'u. Amma si'a naas jiru yoo si'a mara rakkattee ilmoo kaa qabda. Nama na achi bira daytee jechuudha osoo bireesses jiru oochi dayte anis das nan jiru ifittiin gadda beekadhu. Dhugaadha. Ana achitti ayyeeku yoo akkasitti amma haa ati deemu dhugaadha akkasitti dhaqi nama bira tarii immoo wal dhabdee keenya kanaan ati zanniin baduu tanaaf yoo akkasitti achi daytee sayyee yoo achi sani bakka jirtu sanitti ati waa taate hayyee amboota maal jeetiin si dhufu. Gara kun jabduun akka tasaatti abrii rabbii akka hundi abrii rabbii harka isaa jirti waa hunda isaa harkaa qabata akka tasa waa hedduun nama mudata. Ayyee akkam jeen bakka sanis dhufee si ilaala. Ni ulfaata jechuun saniifuu sirra kattus si bal'attus manuma keessa dhufee si ilaalee yaadaan si gargaaree deebuudhaan qaba. Amma isaas dubbiseetiin jira jee. Amma beeka anuma haasoo jira malee silaa kanama haasoo akkaan itti jiru jechuun dubbii teessan tanaaf mucuma kanaan na quba qaba. Saayii moo ijaan. Amma isallee akkasitti amma miidhaginee dubbata nama barraa gurbaa sanis dubbisii naan jeetiin isaas dubbisee dandeenyaan isuma mana galchaa mana sii keessa haatee suuraa kanaan jiru ta'e. Takkana manaanis sigaa amma haasoo biraa tirfii
خواي بورا تيجرا أما أنت لا إني بورا يدي ممكن دينغدا مجان منست نبني أما مجاسني نايبيان إيه جارتي أنا مو مجاسني تنبي بنتي بكيسان جرا تلاقيه زي بار فيديو ولا ركتي كابي المهم تسير كابورة مني فورة تندي ما جي هيا تنتلا دلاتي ومن قبضو ومن يسر رابطوني ولا هلانغ أقول سنة داخلي رئيس أبوده كدبسي كقولي أتسمع يتعلم الموت أبوده يو كفر يقوله وفردا ما مسيسه هيا جارتي جام بربادا جارتي تيجي نارو ثم لا الموت سنة قرتني سنجا أكنا نانو جرا إيه هيا روسن أتي فيني والبرنجرتن الموت يتيجي عندهم أتي أجيبه ولا مالبوت إذا أنا يو فيت فيت جيسي وجان هبوس أكثر تسمع كرمي كاروري فما يجو قد ودا سيبوا كسراس تكسيد تمامه أما أنا ونيس راح تقول بارجلا من سلطي أيه أتلي وام بريدان نفترو بارا ليه هون كنا قلني أبو مهزي يروح خجل لغة أنا ما أتي رايله خيساله على جنب بتاعته جيت هون كنا كافخان بخير استبادي لغة وان كنا بخي راكبان كابتو لغة أنا ما قربان كن ألا ميغا كنا نايسو جيو أيه أتلي نمو ميديا تركو جيت ما رقم ما تكذا كبر أيه إنتلاتنا نمو ويا ميغا من هباسي عليه أيه amma isi tane ha gurban kun yuati buti hakal jettat أيه lubu istana duga dikam masul ranta da gurban kun yun talata jese wala ma tharma siga bada akam idafatte sakana wal kuba kabdani yaad jam kaba أيه ما akam idafatte sakantu wal gattaniyo إذا كان ما قولين قال إذا كان ما قولين قال ترى يقول نرجين تكو بوليو كمتة بتي ورشنا كنا نيجا يقول نرجين قالوا مو أكاد سات أما يسمع على جبتوان قالنا الدبير زمان إيش بتلفون نسيجو فارا إيش الدولة أبو كنا منانين كذا سنيفو منانين قال لي جن أبو ولا بين كيسنجي ماله على تتاولاني ما تنيسي سنيفو فوتيس فودي تفورا هتين أنجلجو أمو هاتي mana deebitee ulan taasii raatee sun jeen dhuga mana gabboon qabdu deebisa si deebise ga inni deebisa naa deebise afaan lolaati moo afaan mana gaati kabajumaa qofa akkam inni yeroo sanitti afaan na bubuteeti akka waan na bira jirtu tokko itti fakkaate mucaa sanillee wal keessa harka qabaatan hin beeku mucaan dhufee jabanaan godhamaa reeyyeetuma dhufee gatteenye waa'ee isaanii kanarraa na haasee kotee mucaan yaada namaati gaatara dhiiroo achoo reeyitee jirti waan jiru mollee mucaan dhufeensa beeka viidiyoo takkas amma gadaabee jirti jiin maree viidiyoo sanillee viidiyoo harkeetiin jira gurbaan akkanuma shakkii beekti akkanuma fiiga waltuma isaa sanaa waan akkan diigu jiru Acha hiyara jira. Gadi utan isas wal abin tekishon gitu tade nene tume. Barbaadu jira. Waa dhagee Akkamitti wantana wal amma akkamiyati gurbaan kun way rakkina oofa kun mara. Rakkinni tokko hin jiru. Bakka rakkina iyyaadina. Isaanii sagaraa namaa beeku baadhus laal ni beekta amma idduma tanatti amma haasawaan sii qaba. Jaarsaa jaartiin hanga fedhan wal mormanis hanga fedhan ala adda ta'anis abadan dhimma lubbuu nama baasu jechuudha amma bakka ati lubbuu sii taran raamansurmaanii fudhataa jettee irratti siin jee hanga fedhan yoo wal akka fedhanii wal aareenii fedhan wal cabsanii wanta wal godhanis miidhaa lubbuu baasuudha walirraa hin geenye aluma ofirraa wal baasa yoo akka haalaan jabaatte jechuudha dubbiinsa malee bakka kanatti mansurmaanii fuudha ijaarsi ka jaartiin ajjeefne naaf galataa yoo miidhume jabduu gaggeesse san rabbi itti gaafata gaaboo Sarabbi itti gaafata. Ilmi namaa nama ammoo sarabbi uummattiin dhiisee hanga tokko immoo kaan isa dubbisee ammoo ni galchaa bakka isiin maluun keessa jeetti akka inni miidhagaatti numaa namana. Sarrakkoon qabu eegaa amante. Sumaaf beeka dubbisee beeka. Sarrakkoon qabu gaasii mafuuneeti. Manaan geenya. Ani eegala siin keessa ni beeka bakka irraa itti uummatni gala waan jirtu. Jirtu. Fuunee wajjin walumaan dhayina walumaan geessine. Rakkoon qabu wajjumaan laala furmaata jechuudha. Beektaa dubbii intalaa manuma galfatanii dubbatan kaa'ammaa carruma dhaba inni mana jiraachuu dhabaatu nu gorsiise. Saniifuu atis kaa'ammaa bakka itti haftu hin qabdu walumaan dhaynee hanga tokko laallee akkasii akka nama tokkotti inni mana jiraannaan nasiiba harkannee mana galchina ammoo isiin barbaadu kana yoo kan inni jedhullee ta'e jechuudha ulfiisaa akka nama tokkotti anaa miti waan mina laallate dubbiin irraa fuutanii fi isiif ilmoo isii mana teessi. Akkasuma Waajjiratu mana seenaa. Waan bareeda akkasuma irra jira waan tan akkatti ala buufaturra. Ala buufaturra. Mana namaa taa'ee seebee. Amma inni nyaata qircaan qabnu bira taa'u jira. Intalti alaa isaan laaquu jirti. Isaan mana keessa wal gaggeessu jira. Qabeenyi daaraa ala fiiguu waan biraa dalagata dhaban namni kun booddee kam ta'a.
Tanaa gargaar kana. Booddee isaanummaa lamaanuu harka namaa galu ta'an jechuudha. Salmaa deeman deemuuti. Amma akkasan hin dhufne isiin keessa keenyatuma inni yoo dhukaa isaa dhukaa waan nasiiba isaati. Kan akkas jarraasaa ta'an nasiiba isaa moo kola. Amma nuti fuudhin jennee waan tura dhaabbannu hin qabnu. Isaanii haadhuma manaatiif ilmoo gulantaanoo isa kaa'u. san akkasuma biraa wani biraa jiru. Ayyaanni jalleen kanuma malee kana caalaa akkasatti gaafa inni waan bira fassaratee akka duritti nazara fuudheemanii wayina godhudeeman jellee yaada isaati kana kaa'ee anamman nasiibumaa yaadi jennu. Kita laki orang beredar boleh. Kalau segitu gitu lah, insyaAllah. Tiba tu kita boleh tidak kafir. Boleh. Dia tu nak boleh soal kan. Ini lah, mana masih punya masih tanya. Ya tak terlalu kau buat kaya gonu. Untuk apa pun dua kali karu. Wani berita anu bekas tu jadi semua ada isi. Inte nyukhane utali lah. Kalau sekarang mati saking jadi. Mana ni sih ga? Wan mata berantan. Anis gana mata garan kau. Ni jadi. Akkasi kaanee manaan si keenya. Sammaan tana takaan isaa kana. Beekna jaldeessitee tisni kanaan tu. Maaliif ni wanni taayoo taanillee nama marteeti. Beekaa sun guddaa jira. Atanummaa kunummaan kan lubbuu tiisu taachaa san jiru gubbaa kan gubbaa natti itti beek. Akka inni wali gubbaata. Akkamitti kanuma kaanee jaanaa ibsuudha. Duuba nama beekati amma bareetii ta'eetis amma gaagama birarra geessurra mee laasoo guddaa qaba akkam jettamu kan irratti. Kanarratti illee beek miidiyaa kanarratti illee dubbachuu waan barbaadu naasaa sanii. Kana rakkoon qabu. Sirriitti ulma dhiiraati. Achuma dhaqnee kanaas isin jiddu fedhe. Isin jiddu laala. Namni biraallee naa hojii jira. Asumatti sitti himachuu barbaade. Waan kana beekanii wanni hedduu jira naaf isaan hojii. Dubanni kanaan jaalii ta'in La dhaabbadhu. Asumaan hordoftoota keenya. Ijjiirri akka ta'in himachuu barbaadu jira. Dubbiin guddoo jira. Obboleessa gaa Museenaati illee onoos jira laaltanii galtanii viidiyoo biraatti egaa dachaanitti gaame nagaa nuturaan isin jaa. Haala turtii gaarii obboleeyyan keenya kabajamoo fi qaalii mee gadaanis yaada isaa haa ibsatu akka tasaatti naaf isa jidduu wallabdiin jirti jaa anamma tanaa'uu irra caalaa baay'inaan quba hin qabu akkuma nama tokkotti amma isaan fayyummaa qabaniif hin ta'a maaliif isaallee haa dubbisu malee isaan lama jidduu wallabdiin ni jirti jee wanni yaade jechuudha hin jirtu saniifuu amma gadaanis naaf inni wallabdii qabna jaa asii wallabde boodarra kamigaa rakkoon gurguddaadhaatu uumama mee gadaa kanaas dhaareetiin silattuu amma akka ilma dhiiraa tokkotti yoo gadaan keenyaa hojii dhaqees waan nama godha jee yaadu ilma dhiiraa isin tokko manatti dhumnaas jeesee isumaatti qaanyawa takkanaati mee gadaanis yaada isaa kan dhaareetiin akkasumatti san booda hara imala manaa itti fufna. Assalaamu alaikum warahmatullahi